mana qayyaa deemnee qayya beektaati. Maal jechuudha? Waa bilcheessuu. Waa bilcheessuu. Maal jechuudha guys? Qayyan beekuma mucichi rabbiidha. Qayyi maa inni? Qayyi maa inni guys? Qayyi maa inni naa dhufi? Akkami wallaalte qayyaati. Wallahi billahi nangalle commenting garo comment ergu like funny comment guys. Aku comment ergaru kana? Maal jedhan? Guys, was ati ifan agora me kay manan tile ko mani met mana mali ko ya Bikalan jin dhufee ture sila osoo hin argin. mana mali Ayyam beektu ati akkamitti ilma Oromoo taate qayya wallaalte innaan deemaa taaptaaf hin goone akkamitti ijoolleen tuuwiin taaptaafinaan isin caalti maal jechuu? qayima inni Waay! Mucaa fayyaa qabaa qayya jechuun kana kunoo. Where is qayya? qayima inni Ijoollee agarsiisa. qayya keki Videoon qabaa sila guys innaan ta'an video biyya tokkotti godhe. amani guys kay Na dhukkuba dhukkubni kee. Allah nam be kay sabon barachu nam tuni sabos No, waliin booresse. Otta godhe silaanin. Video otta godhe qoy. Video si garsiisadhee gara deebi'ee wallaalee sitti jee keessaa eenyutu haqe? Silki diya namannaa wajji qabataa rama akkam. me warri bali afan bali tanatti ma qayima inni Ay qayyuma jedhama akka Oromoo kutaa godhata akkaatittuu faamilii taaptaaf godha. akshi natti me nangalu akkanatana Ka ibidda gubbaa ta'an san. ibida kubbatani ilmi nama osoo onno sini ibida kubbata osoo lubbuun jiru Maal koo? Topa miti me wallahi jay. Inna lillahi. Ay maal akka baaleetitti hin jiru moo? Sana kittin bada jiran. Me maal tanam? Me maal me kitni ya da. Karam malaga kan bon. Viidiyoon dhabe viidiyoo si agarsiisa jedheen. Faamilii taaf godha yalla. Ay dabiliin ay mooyatamne bar ashaangulliitiin nurra bo'uun qabdu wiinii afur qabna gaay. Innante ashaangulliitiin nurra bo'uun qabdu wiinii afur qabna dhugaa rabbi ashaangulliitiin nurra bo'uun qabdu. Nama 500 baadhadee ashaangulliitiin nurra bo'uun qabdu. Amma kaya gootanire? Eegoone nageenya keessanii sirriidhaa miti. Innante akka nutti hin boonne ashaangulliitiini. Dhugaman gootani? Ha? Mucaa mee usiati uummanni taphataa godhuun ati ashaangulliitiin akka narra boottuun fedhan ashaangulliitii mataa rabbi na jibbisiisa. Tamme. Faamilii taaf godhaa yallaa. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, baay'inna keessan oduu jaallate uummanni mana kiyyaa kun. Eskirani bilbilaa tuttuqaa. Hai. Makin gua tuar lagi wan sini. Akka isin raftaniitiin ati rabbiin duubumaa kaasee dura isin godhe malee.
eessaa kaatanii dhuftanii dura taatu. Akka isin raftanii fi miti bar. Maal raftan akka? Warra argee qayyan godhatu I know that bro. Akka Oromoo kutaa kudha takkaatti qayyamaa qayye. Maal fayyada? Maal fayyada? Yemmi qayyi maal fayyada? Habibi qayyee ilaal dubartiin qayyatte tokkoffaa jaarsa isiiti urgaa'ufti. Lammaffaa jechuudha qaama isiiti fayyaadha kan qorri faati yoo seenee jiraate jechuudha. By the way ilmi namaa tokko kan qaama isaa keessa qorra dhabeen jiru gizee qayya san gubbaa baatee jettu bishaan qaama kan kee kun irraa bahu yoo argite wallahi uffata kana jechuudha. Akkana basbaseessa jechuudha. Qallaali sirraan bahu bishaan jechuudha. Hurki sirraa bahu kun bakka injiraa miti qaama kan kenna garsiisan osoo danda'amee keessattuu dubartiin heerumte faati ganamaa galgalatti osoo qayyatte qayyi baay'ee bareeda baay'ee homa aadaa Oromoo jedhan keessaa wanni akka qayyaa baay'ee bareedaan jiru. Qayya jechuun kan amma biyya ormaa keessatti muka sareen ari'an ibidda keessa buusanii ka qayyaa jedhanii gubbaas dhaaban san osoo hin taane qayya muka biyya keennaati. Muka biyya keenyaa jechuudha. Wantoota qaama namaa urgeessan waan biyya keenyaa saniin yoo qayyatanii jedhan qayyi baay'ee bareeda. Akkuma sabareen gizee qoraafamtee jettu aanan tolchitu dubartiin gizee qayyattee jette jaarsa isii haala bareedaadhaan gammachiifti. Haala gaariidhaan jechuudha. Tokkoffaa qaamni kan kee hin danfu, hin shururkaayu. Lammaffaa taree deebiitiin isin maanuu yoo qayyatteetiin jette jechuudha. Bakka akka nama ganama obboroo bakka yoo waan lafaa ka'ee hojii hunda geeffatee shaaworii galee buna bareeda dhaabbatee bakka guyyaan fagaktaan sammuun kan kee kun seeqataa si oolu hin jiru waan akkasiiti jechuudha. Kanaafuu baay'ee bareeda qayyi keessattuu dubartiin heerumte faati osoo yeroo hunda qayyatte wallahi wanni akka qayyaa bareednu hin jiru. Kala wanti nun baratin ganaa baay'ee jira bada jedhan. Baay'ee bareeda qayyi. Dhiirtoo. Ababaa guutaa naante abaaboo sadi guutaa wiini shan qabaan abaaboo sadi guutaa. Nama gargaara gaazaa. Maamile abaaboo sadi. Takka nama. Abaaboo guutaa. Nama lama. Nagada jedhu hundi dubartiidha waa'ee qayyaa haasofnaan jedha yaadatti gara waa bilcheessuutti gara galtee maaltu abaaboo naa guutaa. Thank you. Abbumanna tasaa qayyee isaanii waliin. Dhiirtoo wanni godhu maaltu jira onafi? Dhiirtoo wanni inni qayyatu jira? No dhiiraa miti. An dubartiidha nama osoo heerume wallahi torbaan hin qayyadha jaarsa kiyya. Wallahi. Ani wanumaan addunyaa tan irratti waan akka haadha tiyyaatiif jaarsa kiyyaa gammachiisu na gammachiisu hin jiru. Gammachuun isaa. Allahu akbar. Yaada amma yaada baay'ee dubbatte jaarsa gammachiisu waan garteetiin dasrama jiru. Naantan mooyatee Allah ya rabbi kiyyatta nagoota naanu jalma kana ta'i kolfi naanu laayif godhi kana guutime sadeetii yadda laayif godhi kana sagali wallahi waan guddoo miti laayif godhi kana guuti jabaadhu. Ayiwaa nufi. Qoyme obboleetti kiyya takka shaqqalaa hadha. Ati jaarsa qabdaa. Ganaa waa hedduu barna gaa'e lakkaa waa hedduu nuuf. Kaamili taap godhaa yallaa wiini akka nurraan fudhanne wallotti guyyatti qayyatti nadhoonii. Yaa jechuun akkuma aadaa Oromootti baay'ee baratama. Amma namni kenna shamarran kenna yeroo baay'ee deemi naani wallahi naan hin jedhin deemi. Keessaan qabu naan jette akka waan geemara taatee wayi. Akkuma aadaa Oromoo kutaa kudha takkaatittu iyyuu qayyii osoo baratamaa ta'ee namni yeroo hundaa itti fayyadame akka shaaworiititti baay'ee barbaachisa. Akka shaaworiititti osoo itti fayyadame namni dhugaa rabbi. Akka waan koobatteetitti akka waan wanna jetteetitti qaama kan kee keessa jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Gogaan namaa kun bar ebeluunni shurkaayaa yookaan ammoo gogaa babbadaa sirra gogee sirratti wanoolee qaama kan kee keessatti waan namni dhiqachuu bichaa laala dhiqataa jira qulqullu. No gogaan keenya kun guyyaa irraa hurkinuujuu sa'aatii irraa hurkinuujuu osoo dhiqannuu hurkinaa bar. Isiniif galee miti. Kanaafuu qayyii baay'ee bareeda qaama kan keessi gosa bareeda jechuudha. Ammallee dubartii baay'ee bareeda. Ummaan tiyya wallahi yoo diqqaate torbaanitti yoo marraa lama hin qayyatin dhagawaan hin qayyane boolla qayyaa mana keessaa qabdi. Allahu akbar. Boolla qayyaa mana keessaa qabdi achi gubbadhaadhaa dibee fi maal jedheeni an dura isiin na ariiti garuu an biyya kana dhufee qayyadhe guyyaa takka asuun nageessine.
Amiin Useen qayyattu kun jaldeessa akka kan keetii kanatti osoo heerumte dubartiin inshaallah dhadhama bichaa dibataatu maani hoofima bichaa ulataa yaati malee hin sanattaltu jaartiin tante yoomiyyuu. Wallaahi amma dubartiin dhiira boottii tokko tokkotti heerumte. Hoofima ulataatu maani dhadhama dibataatu man deemti malee hin sanattaltu because dayyuusa godhe jazbeessee manatti hambisaa jira. Wiinii tiya wuuyi taap godha wiinii tiya baddee durbummaan tiya baddee yaa rabbi. Badee. Ulfaadhu. Wiinii naa eedde galatoo wallaahi. Adda agarree kan akka namni biddaa wal goota dhageenyalle ganaa waa hedduu dhageenna badeera. Innante haa qaxxa'utu wiiniin an takkaan qaxxaane. Annu kaasinin jedha bar dhiirri qoraasuma dubartiiti. Waddaachuun xallaachuun dhiirri qoraasuma dubartiiti. Dubartii kan jajjabeessee waa hundarrattuu kaasuu akka haati ta'e ganama mana barnootaan nu kaasuutti abbaa manaa kenna jechuudha. Dhiirri qoraasuma dubartiiti. Gatii kana ta'ee fi dhiira dayyuusa gaafa heerumte dubartiin dayyuusteetuma hafti. Dhiiruma lafumaa ka'ee buddeenni afaan banee nyaatee bahutti dubartiin takka gaafa qabamte dayyuusteetuma hafti. Amma dhiira tokko dhiira bakka hin jiraa miti dhiira jajjaba gaafa heerumte qofa barumsa keetuu ni barattaa. Waan fi jechaa lama eeggataa tulis. Wayyee. Maal godhan mulqixee maa osoo nu bira kennu. Ijoolleen saaboo. Wasirraa bareedaa sadabuu makee amma sintalli isaatiin mul'iseen suqa irratti maakii bakka suqa galu. Suqa mul'iseen fayyaa koo bareeda dhamatti. Miidha masaniin beektaa obboleettii ta'edhaan. Amma tuni qabaatte amma namni gadina isaa daa'ima qabdi faadhee komantii ta'a. Asirraa daa'ima qabdi? Komantiin gadi ittiin daa'ima qabdi minaamin ja'an. Tidhiis Oromoon akkasumatti yaade. Oromoon bar gaafa ati qadhatte eedisii qabda siin jetti. Gaafa ati furdatte nama waggaa 70-80 siin jetti. Siif galee Oromoon fayyaa hin qabdu. Oromoo irra hin kaayatin. Kanaafiyyuu wanna hin jaa jiru maa inni hin beektaa? Itti maakii fakkaatti si galee waan maraaniyyuu maakii nusuu gaabi liibsiin itti kunnuu fakkaata maakii fakkaata. Bakka haalli mucattii hawwachuu danda'a bar. Si galee mi? Haalli mucattiidha. Wajjumaan haasawaa danda'a. Haalli mucattii hawwachuu danda'a. Garuu ammoo ati ispiidii kan ka'e take care your speeds. Kam daawun jettaa? Yaa. Maaliif jennaan obboleessa kiyya marra lama ati beeki gufuun galgala si dhoofte ganama deebitee kan si dhoofte yoo taate situ gufuu sanii malee gufuu komachuu hin qabdu beektaa. Because gufuun ganama si dhoofte galgala akka si dhooftu hin fedhu. Gaafa duraan miidhamte lammata deebitee ageenii akka ati miidhamtu hin fedhu. Nama itti wal beekanii san? Itti wal beekanii maa san? Ambar jechuun lakkoo adii irraa fooloo irraan qabu meebii isiin irraa qabaachuu dandeettan tiktookii isiillee argine viidiyoo mummuranii olii gadi hin deeman argaa. Tiktookii isiillee maqaan isii akka eenyu akka jedhu hin beeku. Garuu ammoo ani meebii karaa obboleettii tiyya maakiitiin maakiinis nama kabajaa sii qabu nama hammeenya kee fedhuu miti. Meebii karaa isiitiin wannoo sii fuudhuu ni danda'a beektaa. Garuu ammoo jasti lafumaa kaatee akka ati miidhamtu hin barbaadu. Galatoomii waan fiitiyya garuu mi'attii sun waan na qabbaneessutu na fakkaata seegalee anillee waan isii qabbaneessu na fakkaata because. Ati amma saniyyuu bara amma tuwuu ilaali. Ati amma jechuudha amma diqqoo isii bar usuu wanna jetteetiin las jetteetumaani deemtee wayyuu bar ispiidii hamaan deemarta wayi bakka wayiiti kuftaa waan jedhu wayitiin wanna jedha. Ani kufullee yoo akka fispii akkuma kufu akkuma fiigu sanii kufeennaan illee gizima san ka'a. Xooha gizima san lafa ol ka'ee fiigu sii galee ka baradhe kan. Naafi koo
Galatoomii lubbuutii yaqaalee miira keessa galtee laabboo kanan Itti saniin jaaladhee jennee bara waan fi. miira keessa galee laabboo kana buutii an wasii jedhe. Wanni ati jette kun hin martaniyyuu dhugaadha. Ani maal Nima mana laallaam isa nuuf fidaamee ilaallaadhaam. Asuma nuuf fidaati ilaallee tuumee waa'ee isiitu ilaala hagam wal fakkaatanillee face to face akkanatti wal bira ilaallee akkam akkasiin jirtuu fi eenyuun akkasiin fakkaattu. Laalaadha malee amma Hamzaan isiiraan qabee miti. ati suuta deemi. Sanuu shamarran xiqqoo si dhiirumaayyuu wayya sanuu shamarran na jaalatee dhageenyaan yoo qara caammaa quxurii 31 ka godhattu taate 4 dabaltee bitattee 5 godhattee zarraa jetti. Sanuuyyuu xiqqoo si yaagatti sanuu dhiira wayyaa. Dhiirrillee sanuma wallaahi. Dhiirri faatii ati jaalattee arge taanaan wanni akka isaa jechuudha inshaallah buqqee jalaan dhoote hin jiru. Goddanyaa. Jaalattee dhageenyaan bar yoo an arsii keessa bahee jimmatti isa jaaladhe homa arsiin hundi jaalatte si'a bar. Yoo arsii keessa bahee baaletti an jaaladhe bar homa arsii hundi bakka kutaan kiyya guutuu waan isa shamarran kiyya kutaa kiyya Oromoo guutuu waan isa jaalattu se. Dhugaa. Qabimee anaafati wal qaxxaanaa. Maa kan fi garan badde?